warruma jaartii qabu baasa fide dhalaanis warra jaartiin jaarsan qabne baasa fide yaman keessatti dhiirtinis warruma jaartii qabu baasa fide xiqqoo jaachuudhaaf maal isinitti taate isinitti dulloomte taa mana keessa wajji turte moo haaree barbaadan haadni haaree waayidha jechuu keessanii haaree uffatee godhe nama waan qabne miskiina si kannaati obboleessa keetti kan isaan taajira habiraatiin harkeen maasan an taajira san jaarsa namaa jettee dhiifteemi gartee hamaallafaas qaba horii qaba saniin nu harkeen Aboo Najjaash Michiyyoo dheengadda akka malee gootee ammaasis waan biraa irra yaaduudhaaf hogguutu seelaa fashalte ta biraa irra yaadu jirta ta biraa gurgurachuudhaaf ammaas. Gochaaluuf hin jiru maallaqa isaanii kafallaa. Ammishii wanni fayyaa caalaan waan taateef. maallaqa isaa sanni kafaltaa jechuudha. Yoo maallaqa hin feene waan sumaan fedha jee wanni jaalasaa tan akkam gootanniya. Anuuli hanjifata akka afaanitti dhufan afaanitti hin deeffatan waan taateef. Jaarsi amaniis kan ilmaan qabu. Dhalaa xiqqoo ma dhufte malee ijaa gurraan qabdu. Tan irraa hortee wallee akka waan ayaa dhabdeetti tun xixiqqoo tan hele horiiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu. Duraan dursee jaalaltii tiyya ta'onne irraa burqite bikkuma jirtanitti bareeditee isin bira haa geessuun isiniin jaa. Dubbiin Najjaash akkuma itti fuftee jirti. Biiftuu waatti godhee irraa fashaleessine ammaasis sanit deebi'uudhaaf miciyyotti hogguu ammaxxaqii mana jirre miciyyoo dhufee waan hin taane hasaasaa jettu agartan viidiyoo inni mare. Mucaan kun maa adabatee magaalaa irraa hin teenye. Aboo siin gahuu tanarraa dhaabbu haa gaheetiti. Miciyyoo namaa jaamsiteetiti nama jala ooftee ammaas kabiraatti barbaadu jirtaat jaamsuudhaaf lamada. Obboleessa kiyya adabattee maan teenye. Nuti nu galtee jirti. Akka ati kabiraa gurgurachuu deemtummaasis tana ifa gala niin beeka. Yoo if kabajuu baatte gaasiinis yoo if kabajuu baattee dubbii ta'e dhageessee kaseela deemtee ammaas waa akka feetu gootaatu dantaasiiti isinis biiftuunis. Ammaxxaqii obboleessi wanaqaan siidhama. Ni garta waan deemaa jira viidiyoo tana laalteensaa viidiyoo Najjaash kalee biiftuurraa warabe. Adeera kiyyammaas nama biraatti waan hin godhinititi mucaa kanaaf micoo tana adda eegi. Ammaxxaqii anaqaan siima. Mucaa rabbiin sodaanne kawaan hunda maallaqaa je'ee sammuu namaa jijjiiru ati kamittuu bira dhequu takkaa biiftuun bira dhequu takkaa inni mana keessan dhufuu hayyamtamee naa hime. Amaqaayi adeera kiyya if qubaachuutti hin jirtu malleedha. Najjaash ammaas gurgurachuuf deema. Najjaash ammaasis duraa qaqallatteen isaa maallaqaa duraa qallattee gurgurachuuf deema miciyyoo. Aboo Najjaash magaalaan laaqiniiti dhaabbu. Duniyaa irrattis waan feete goote duniyaa fi abdii irrattis waan feete goote adda baafte. Ammaas kabiraa si hafee adda baaftu. Kabiraa barbaadu jirtaa miciyyooti kamaallaa qabu. Kami kamaallaa qabu biraatiifin si kanna obboleessi kee kamaallaa hin qabneef si kanna jettee haasoytu. Aboo Najjaash ma dhufte immoo. Eessumaa barte immoo sheekticha kasii haa akka feete sii ta'u. Ajaa'iba. Yaa obboleeyyan kiyya wayin isin himee hordoftoota kiyya dubrii Yamanis maraate dubrii Yaman jaarsa namaa maleedhaas jaagurran qabu wallee dardarrii dhabameensaa dardarri xiqqaan dhabameensaati dubrii Yaman jaarsa namaa keessaafuu abbaa ilmaanii adda baasee wajjii jiraachuudhaaf yaalii guddaa jira takkaa lamaa miti. Dubruma Yaman hundaan haqaan isii hima waan na godhanis hin qaban dubrii Yaman. Dubrii Yaman abbaa ilmaanii abbaa jaartii jala malee ijaa gurran qaban nama baala gaarii dirree godha. Ta'asii fi asii waan itti ta'anii akkama deemtu akkana jechuun beeku. If cinaa laalaa dhiiroo namichi kun jaartii qabu moo jaartiin qabu ilmaan qabu moo ilmaan qabu maaluma rabbi isin godhe waan namaa malee rabbi isinitti ajeese waan namaa isinitti urgeesse. Shabaabni waan qabne dila isaan jala deemaa ka Aboo Najjaashi aadiidha shabaaba waan qabne irraa nyaadhu itti naqe garuu
tanii siidhaamoon nama jaartii qabu nama ilmaan qabutti naqin dhalaa tasi dhageessee si hojii bika saddeete nama jaarsan shabaabni dilaa shabaabaaf dhaqi malee jaarsa jaartii qabduu dheeyxee maallaqa irraa nyaattee jaarsa jaartii qabduu dheeyxee jaarsa jaartii addan facaasina dee rooqaan siimaan saboo maali dachii harrabdee taa'e harrabamaa maali fujjisaati fujjisa maaluma namni kanaa maali siin gahu mallee miciyyoo tan akka malee goote sheeka biratti dheeyxe maali wanni ati deemtuuf tabiraan haimee ammas habiraan naquu deemtaa angaataniin siin jiru nama jaartii qabutti naqini shabaaba laalii shabaaba irraa nyaadhu itti naqi adiidha eegee isiin hojii yoo kaseelee deemtaa micoo nama iddee akkasiin naqi malee shabaaba naqi malee nama jaartii qabu nama ilmaan qabu jaarsaa jaartii adda baasuudhaaf ilmaaniin adda baasuudhaaf yaaliin godhini shabaaba irraa waa nyaadhu nama naqe adeeroo nama jaartii qaburraa dhaaphu geeboo khayru khayraat qaanyiidha sirraa aybiyoonni kanaa maali akkana malee jaaburran qabdu boo deemtee dalagacheen beeytu dalagata fattaalumma kanaa dalagu malee deem dalagadhu haadeeroo dalagata maal sokote jaarsa jaartii qabu maalumaa wahii geessuudhaa gubattaati waan akkanaa raabu amma yumaa jettaan isa obboleessi kee kana gaasii ilaalu anaatu kana gaasii ilaala hawaa qabu ka qabeenya qabu ammas ka jaartii qabu ka ilmaan qabu laaltaa fi sanuma ka qabeenya qabu sanii eega nama waan qabne miskiina si kannaati obboleessi kee kan san taajira habiraatiin harkemmaa san an taajira san jaarsa namaa jettee dhiifteemi gartee hamaallaqaas qabu horii qabu saniin nu harkemni eega wanni ateettuuf sanumaa bara ka qabeenya qabuu fi ka qabeenya qabuun si ilaalaa ka qabeenya qabu gaabiirratti ka ilmaan qabu ka jaartii qabu kanumaaf deemta malee shabaabaaf laali yookiin shabaabaaf siif akkallatana maaluma boo magaalaa harabdee magaalaa irraa gadhaabu kan ajjaasha dhalaan biyya tanaa osoo waattiin godhin tanuma akkanatti dhiiranumaa jaartuu jira moo dhiirtiin shabaabni isin bulfachuun beektu warra duraan bultii bare kanaa nama bulfachuu beekettaniiti moo maali mee naayima rabbii jisin irraa habanu ijan qabdanii yaa shamarran keenya jaarsa keessan jabeeffadhaa isin horreeban dubbiin jabaatteeti jaarsa keessan jabeeffadhaa jaarsa nama jalaa hatuu dhufe kaa iddoo zamanni jiramaa zamanni namni lakkuma turuu waa harkaa deema zamanni jirameetiti jaarsa keessan jabeeffadhaa jaarsa keessan ijarraabsinaa jaarsa keessan ijatti qabataa alaa lakkatti maaliif hattuu waa fuutuu dhufe dhalaan akkuma deemtee jaarsa nama ilaa jalatee dhabgooti dhiirti biyya tanaatis tamaraattee jaartii qabnan jettu waan akkanaa garraan ijaa gurran qabanii dhaluma jira malee jaartii mana dhiisanii jaartii ilmaanii haadha ilmaanii dhiirtiinis tabaasaa dhalaanis tabaasaati waayyaman kana laaqu jiraatiin isinii mujjiraan dhiirtiinis fursa barbaaddi tanuma hangas isa dubbiftu gartaami hangas dhalaa dubbiftu garraan banamtee halaasan ganuma haadha ilmaanii irraanfatee alabba'u malee haadha ilmaanii irraanfateetuma sun ilmaan qabdee haa tana jala ijaa gurran qabu fiigaa jechuun namni kun yaman kun laaqamee jira yaman kun tanuma ajaa'ibaatiif moo biyya ajaa'ibaa namni jijjiirame sitti kanagee hafteessus boo rabbi du'aa baasu nutumaa kanagee hafteessus ni jijjiirama xiqqoo osoo ati nagee hafteessuti waan ati bikka irraan dheeyne dhaabbata bikka ati irraan dheeyne nama kanaa bikka kanaa dhaabbataa hin jenne bikka akkasii isumaa dhaabbatu barta namni ati waan akkanaa irraan dheeyne hundinuu badde dubbiin jabaatte dubbii yamantuni dubbii yamantanuma rabbiin nu haa baraaruu ja'anii qata yaa buleeyyan kiyya nagaan isinii maa khayru wa khayraat aboo namarraa gad dhaabbadhaa dhiiraa fi dhalaahu badaan dhiiraa fi dhalaahuun qabu beektaa namarraa gad dhaabbadhaa buleeyyan kiyya akka isinii himnaa warri bultii namaa laaquu feetanis warri kana jaash warri kadachee ni jirtan warri tolafa keeysee nama adda facaasuuf yaadu kanaan baana dhaabbaa dhalaan jaarsa namaa jalee deemtus dhaabbaa
jaarsa namaa saas gubba baaneetuma yinaa jaarsa namaa ilaa dhapha isinis dhiira jaartii namaa ilaa dhapha maali kana malee hin beetanii addunyaan laaqinaa kaa maali addunyaan bar fasaadamu jirti irra addunyaa tana fasaadu jirtanii irra keessaafuu dhalaan dhiyootan dhuftan dhalaan haareenii jaarsa namaa nama jaalachuudhaaf yaalii gootan dhalaan isin hin belleesiniiti nabsee teessan isin dhabamsiisini jaarsa namaa ilaa dhaabbadhaa hogguu waa jaalattan isiniif maana dhageeffadhaa hogguu waa jaalattan firraa qoradhaa namni kun jaartii ni qabaa ilmaan ni qabaa ja'aatii firraa qoradhaa ja'aatii firraa qoradhaa malee akkanuman naguma dhiira namaa ka jaartii qabaan beeyne ka ilmaan qabaan beeyne akkama jala yaa'uu ija dhabdanii gurra dhabdanii su'uudii taatu karaan nu cufame abboleen kiyya rabbi karaa su'uudii kanaa sahaaba nu ja'a karadhaa duraawwanni kanaa su'uudii irti dhageenye ammoo inni su'uuditti jechi yaa jirtu karaa cufame su'uudiin karaan qat dhalaan as keessa garagalee dhiira namaa qab dhiira namaa malee ijaaguran qabdu jechuu warra baddeetiti dhalaan as keessa guuttee lamaniir lama taate tanaafi jaarsa namaa malee ijaagurra dhabdee jechuudha dhugaan isinii hordoftoota kiyya achi dheetu dhala 10 warra ta'a haareen dhufte duraan suudii ol jalaatiimi mana saddeetu 10 warra ta'a duuba maal gootes magaragalteet maal gaannaa yaadanii jechuu isaanis as deebanii waan godhanii qaban karaa cufamee akkana fide rabbi karaa suudii sinurraa habanu silaagaa dhufanii nurra dabraniimi dhufanii achi dabranii kaa suudiitti waan akkana marfatan as keessan deebanii achi yaa'anii maammadoo janajjanan maammadoo amma meeqa maallaqa walitti qabee kiisha kofoo jala guduunfee taa'u kana janajjanatanii waan ni godhatanii jechuudha san hin jirtumma wanni janajjanan achi yaa'anii hin jirtu maammadoon janajjanan hin jirtumma ifii buuta yamantuun tahaaf taatee yaa maammadoon maaliif ka wanni walirra keessis hin jirtu kaa guyyaa rabbiitti qabamaa waltiin beekamaadha tanaafuu isaan maal barbaadanama warruma bultii ijaareetuma nagayaan jaaramee jiru kanuma jala seenudha shabaabni asiitiis waan dalage kaa halkan waa gubbaa taatiti himoo tana gubbaa fi wooma kanaaf fixa qamaatitti warruma gaa fuudheetuma ilmaan qabu kanuma waxqishoo waa qabate kana jala garagaltee jechuudha laan maammadoo xiqqaarraa akka dhabdee maammadoo guddaa jaarsa qabu sanuma jala horiiti gurra dhabdee baasa ajaa'iba dhalaan yaman tanatti yeroo ammaa tana ta jaarsa qabdu malee ta jaarsa jaartii qabu malee numan feetuu abadan irraa du'u tabraa irraa du'u tana jala yaa'u malee kanuma jala yaa'eetuma janajjanteetuma maaliif ka innis jaartii qabame ilmaan qabdi xiqqoo tana ni barbaada maallaqa itti baasaa jechuudha maallaqa itti baaseeti bikka fedhe hojii oolee bikka fedhe hojii qaba irraa if dabbarte kalaasan kasuma aboo dubra nuraa gad dhaabbadhaa nun fasaadii naan nuraa gad dhaabbadhaa bikka hunda hulaa hundinuma seentanii jaarsaa jaartii walitti hijeessanii jaarsaa jaartii nagaa walitti jiraatu hundaa'u walitti hijaa gootaniiti adda yaaftaniiti nuraa gad dhaabbadhaa ga'e maali rabbi baharii isaa cufannee kadhanna rabbi karaa suudii isaa banu haan raachi ankaa maammadoo suudiitti maammadoo suudii ka guduunfee ta'uun san irratti haa dawwalatanii asi jaarsaa jaartii adda baasanii fitnaa mataa sun dhukkubsan dubroo nurraa gad dhaabbadhaa gaa ga'e khalaas ga'e faashin akkanaa kana dhaabaate xiqqaa barbaaddadhaa waliin dhufaa wal fuudhaa waliin dalagadhaa bikka gaa maammadoo namaa ilaa dhaabbadhaa maammadoo namaa isinii ga'e maammadoo namaa adda baasuun dhoorkaadha rabbi birattiis isinii galaa maammadoo yaman isinis na dhageyaa faaxee teessan mana dhiiftanii tabiraa alatti hin barbaadinaa faaxeen haati ilmaan keessanii isin qabata faaxee haadha ilmaan keessanii isinii qabata malee faaxeen biraa isin qabattu faaxeen biraa isin nyaatteetuma isin qullistee isin jiraa baafachuu duraanuu gizeef isinis seentee malee waa jaalatee saniif himti gizee yeroo isinit dabarsuu karaatti cufame karaan suudiitti cufameetiti karaan suudiitti waan cufameef isinis seentee malee karaan suudii banamnaan akkasumatti haadha abbaa ilmaanii waan itti gootu hin qabdu lafa keessee shullub jettee biraa kutuu teemti tana dhugaan isinii maammadoo hiyyaan dhaaphaa jalaa dhalaa ilaagan haadha ilmaanii mana dhiiftanii wanni jimaa qabattanii ganda keessa ooltanii dhalaa tamtuu arra dhufee mana kana dhalaa tamtuu dhufteettanii wajji qamaa ooltan tanaas dhiisaa waan akkanaati wanni isin kasaaraa jiru
takkanaatuun isin mujalaa baafattee nagaan isin hima haadhuma ilmaan teessanii ta ilmaan isin horsan ta isin wajjin miskiinummaa fi qabeenya isin wajji dabarsan dhabaa fi qabeenya isin wajji dabarsan sanumaa isinirra hoyyana fakkaatteen akka hiyyatti ta yeroo isinit dabarsuudhaaf ta yeroo ifirraa dabarsuudhaaf isinis seentee dalagaa dhabdee gaa dalagaa dhalaa warra guutte dalagaa jirtu isinis seentee isinirraa faxartee booda gizee karaan baname shilluk jettee isin biraa kutte san isiniin jibbeetiin jiran obboleeyyan kiyyaa dabadhaa ta'a. Saboomaa ifumaa jettanii ifin kabajne nagiyaan teessan jabeeffadhaa haadha ilmaan keessanii akkasii isinirra dhiyaatana fakkaatteen. Ta yeroo isinitti fayyadamtu yeroo wajji isinitti fayyadamtu dhiisaatiitii haadhuma ilmaan keessanii taballinaa fi rakkina keessatti isin wajjiin jiraachaa turte san jabeeffadhaa dhugaa hafeetan yoo taate. Namni sani kaballinaa fi toltuu waliin dabarsan jabeeffateetu nama. Bololaan akka garan qabne haadha ilmaaniitii fi haadha ilmaanii jaartii isaa mana dhiisee kabiraa ala barbaadus bololaan rabbi bololchee jechuu hawaan alaatti urgeesses if kabajaatiitii fi teessanuma rabbi isin taa urgeessu mana keessan tattaaboo xeeroo xeeraat maali? Boo faashina nu gootanii bar abaluu maarree jedhu kutee takka abaluu bar jaartii maarree jaalate jaarsa maarree jaalate faashina nu gootan dubrii amanii fi jaarsii aman keessaafuu dhiirtii amanta jaarsan qabne nagee qabdi boo nasitti dhugaan isin himaa. Warruma jaartii qabu baasa fide dhalaanis warra jaartiin jaarsan qabne baasa fide aman keessatti dhiirtiinis warruma jaartii qabu baasa fide xiqqoo jaachuudhaaf maal isinitti taate isinitti dulloomte ta mana keessatti is wajji turte moo haaree barbaadan haadni haaree waayidha jechuu keessanii boodhaappa mahakama isinitti humna firraa namoowwan akkanatti ol gurru gartaa fi hidhaa tara isinii humnamma hidhatti isin gurra hakkam taana duuba jaartii irratti dhalaa laallachuun dhiiftan dhalaanis dachii rabbii laayite asitti himmee karaa cufame tana malee dalagaa qabdanii firraa isin ilaalla bikka waan akkanaatti guur mana jaarsa jaartii itti hidhan bicha isin ilaalla dhiiree mana akkasii do'aaf saariqoota dhaaphaa nagayaan haadha ilmaan keessanii hojii jiraadhaa dhalaa jalaa hafaa jaarsaa jaartii adda baasuudhaan isinis dhalaan dubrummaa fi warra jaartii qabuutu baasa fideeman kana keessatti nurraa gad dhaabbadhaa bogee shabaabaa karaa banaa shabaabni haa deemee dhalaa jaartiin qabne firraa janajjanatee haa fuudhutu isaaniif dhiisaa malee isin maa deemtanii jimaa guuratii ganda keessa waa janajjanatan boo akkasiin isiin na jaalate maal isiin isin jaalate isiif itti yaatanii ija dhiibdanii bikka hunda dheexanii qamaatanii dhalaa waarka keessanii dhalaan dalagaan qabdu gaa isin jalaatu maal gaawwadduba isinii waa kan hunda fide hordoftoota kiyya waan dhugaa jiruun isinii mut jira jala mureetiin isinitti mu jira waan as keessa deemu jiraati dubrii amaniis jaarsa jaartii qabu malee ijaa gurraan qabu jaarsii amaniis kan ilmaan qabu dhalaa xiqqoo ma dhufte malee ijaa gurraan qabdu tan irraa horte'ee wallee akka waan ayaa dhabdeetti tun xixiqqoo tan hele horiiti dhaabbadha waan akkanarraa waan akkana dachii guute waan dhugaati isinii mu jirra hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dichaanutti nageen nu jiraadhaan isinin jaa onne irraan isinin jaadha salaamtaan tiyyata onne irraa buqqaatees bikkuma jirtanitti badhadhiitee isin bira haa geessu hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dichaanutti obboleen kiyya nageen nu jiraadhaan isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh